Ta'a kennaa keessan beekaa dura. Kennaa keessan beekaa. Kennaa maaltu sirra jira? Kennaa qaalluuti moo kennaa Yesuus? Kan addaan baafadhuuti gara wangeelaa koottuun jedhaana. Jala dabarre. Kan akkanatti na dubbachiisu kun Yesuusidha. Ulfina isaa garuu hangadinee jiru. An nama cubbamaadhee Yesuustu na fide. An nama amma yeroo kana nangaa jedhee onnoo jenne jechuudha. Yesuustu na fide. Kaayyoo inni na fideefillee nan beekani. Waaqatu na fide jechuudha. Garana isarraa dabeera. An garuu amma deebi'eera. Warri akkana taatan warri garanaaf garana jettan koottaa deebi'aa siin jedhu. Karaan dhugaa karaa Yesuus. Anallee wanta akkasii na mudateera. Achi garana jedheera. Garuu amma Yesuusumattan jira. Faarfataa Amaanu'eel faana qabnu asumarratti goolamna. Waan hordoftaniif kabaji keessan guddaadha. Torbee immoo qophii biraatiin keessummaa biraa qabannee amma walitti deebinutti nagaan Waaqayyoo si faana turu. Nagaan naa tura jechuun hawwii koodhaa. Shaaloo.